Har'i roobii galgala onkoloolessa 8/2025 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa tarkaanfiin isiniif dhiyeessa ani yaadannoo Oromiyaati. Waboon kaaba shaggar aanaa yaayyaa gullallee fi gujii lixaa aanaa qarcaa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo galmeesse. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessuun kaleessa onkoloolessa 7 zoonii giddugalaa kaaba shaggar aanaa yaayyaa gullallee ganda sadan biyyoo jedhamu keessatti fudhateen diinarraa loltoota 18 ajjeesuun 13 madeessee 3 harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM7 hidhannoo guutuu waliin diinarraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Irree fi waanteen sabaa gootichi roorroof hin sarmine waboon zoonii kibbaa tarkaanfii walirraa hin cinne waraana faashistii PP irratti fudhachaa jiru itti fufuun godina gujii lixaa aanaa qarcaa keessatti injifannoo galmeessee jira. Tarkaanfii waboon aanaa qarcaa ganda dabaqqaa keessatti kaleessa onkoloolessa 7 halkan toora sa'aatii 4tti fudhateen komaandira milishaa PP nama maqaan isaa Baleelaa Areerii jedhamu dabalatee hedduu du'aan yoo adabu baay'ee ammoo madoon adabee jira. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa godina Walloo aanaa baatee fi zoonii bahaa Harargee bahaa aanaa cinaaksan isiniif dhiyeessa. Nagaa isin gaafachuu hin daganne daawwattoota keenya kabajamoo kun arraata biyyoolessa Oromiyaati. Har'i roobii galgala onkoloolessa 8/2025 gabaasa tarkaanfii kana waliin ani Irbuu Dhugaati. Waboon zoonii kaabaa godina Walloo aanaa baatee fi aanaa Harxummaa Fursee keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Humni Oromiyaa ijaaruuf lubbuu isaa qaalii aarsaa godhe mooraa diinaa raasuun akka baala mukaatti loltoota faashistii PP harcaasaa jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo irree isaa diina uummata Oromoo kan ta'e PP irratti agarsiisuun zoonilee waraanaa cufa keessatti humna diinaa du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Haaluma kanaanis waboon zoonii kaabaa godina Walloo aanaa baateetti har'a onkoloolessa 8/2025 ganama toora sa'a 5 walakkaatti ergamtoota Abiy Ahmed kan ganda Sallaaxee jedhamutti hawaasa dirqiin walgahii baasuuf konkolaataa paatroolii tokkoon gara gandichaa deemaa turte iddoo Liibanticha jedhamutti jajjabeen waboo haxxee itti hidhee eeguun ajajaa raayyaa ittisa Impaayereettii Alii Ahmed jedhamuu fi poolisii Mahammad Abdallaa dabalatee loltoota faashistii biltsiginnaa irraa 4 battalatti yoo ajjeesu 5 ammoo madeessuun qawwee akaamaa 2 fi hidhannoo tokko irraa hiikkachuun konkolaataa paatroolii isaan ittiin socho'aa turanis gubee hojii ala taasisuu hoogganaan waboo bakkichaa ONM'tti himeera. Tarkaanfiin korommiiwwan sanyii warqituu diina irratti fudhatu ittuma fufuun aanaa Harxummaa Fursee bakka addaa ganda Gooraa jedhamutti ganamumaarraa onkoloolessa 8/2025 sa'a 1 irraa eegaluun lola waboon loltoota Abiy Ahmed waliin taasiseen humna diinaa lakkoofsi ishee hedduu du'aa fi madoon adabuun gara iddoo irraa dhufte magaalaa Qiciicootti of booda deebiseera. Jajjabeen waboo tarkaanfii isaa itti fufuun guyyuma har'aa zoonii bahaa godina Harargee aanaa cinaaksan araddaa kooraa iddoo addaa daawwee jedhamutti tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhateen humna diinaa irraa 30 ol ajjeesee hedduu madeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 12 hidhannoo 8 irraa hiikee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Tarkaanfii kan hordofuun karaan guddaan gara magaalaa Jijjigaa geessu cufamee turuun ni beekama. Godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaa Dugdaa keessatti humni biltsiginnaa maqaa sabboontotaa fi maatii qabsaa'otaa jedhuun namoota nagaa mana hidhaatti guuruun dararaa jiraachuun ifoome. Caalaqaafan Fayyeeraa dabalata qaba. Sirni kufaatiin siyaasaa isa mudatee malaa fi tooftaa ittiin dandamatu wallaaluun ilmaan Oromoo maraan maqaa sirna kana diiguuf deemtu jedhuun dararuu waadeeffate biltsiginnaan Arsii Bahaa aanaa Zuwaa Dugdaa ganda gannaalee keessatti namoota hedduu qabuun mana hidhaatti dararaa kan jiru ta'uu jiraattonni ibsan. Haaluma kanaan onkoloolessa 6/2025 ganduma gannaalee irraa maqaa maatii keessantu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun maatii abbaa tokkoo namoota 3 mana hidhaatti geessuun dararaa jiraachuu jiraattonni foomsanii
jiru. Namoonni badii tokko malee mana isaanii irraa ukkaanfamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran Usmaan Waaqoo, Maakiyaa Hajii Galatoo fi Bashaadduu Hajii Galatoo kanneen jedhamanidha. Kana malees namoota nagaa hedduu gandoota baadiyyaa garaagaraa irraa fiduun murtee tokko malee mana hidhaa keessatti raarsaa jiraachuu fi maallaqa irraa guuruun mana hidhaa irraa gadi lakkisaa jiraachuu akkasumas qabeenya hawaasaa saamuu fi namoota reebuu hojii dilee isaanii godhatanii akka jiran gabaasaan nu qaqqabe ni ifoomsa. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree keessatti ergamtoonni faashistii PP maqaa leenjii milishummaa jedhuun hawaasa nagaa jumlaan hidhaatti guuraa jiraachuun himame. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree bakkeewwan akka Tattaafataa Tulluu Maraa ifa biyyaa fi bulchiinsa magaalaa Gooban keessaa sababa leenjii milishummaa jedhuun onkoloolessa 2025 irraa eegaluun hanga guyyaa gabaasni kun qindaa'eetti tiksitoonni bututtuu impaayera Itoophiyaa jiraatota baay'inaan 70 ol ta'an dirqamaan ukkaamsuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaanis ganda Tattaafataa Tulluu Maraa irraa namoota ukkaanfaman keessaa kan maqaan nu ga'e Addisuu Dirribaa fi Toleeraa Ambassee kanneen jedhaman yoo ta'u, ganda ifa biyyaa irraa ammoo Darajjee Shubul kan jedhamuu fi kanneen biroo hedduu ta'uun eerameera. Magaalaa Gooban irraa ammoo namni maqaan isaa Chuuchuu jedhamu leenjii kanaaf ukkaanfamee jiraachuus maddeen itti dabaluun eeraniiru. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen irra jireessaan abbootii maatii kan ta'anii fi akka hojjetanillee qabaatanii osoo hin taane fedhii isaanii malee dirqamsiifamuun qe'ee fi qabeenyaa isaanii irraa ukkaanfamanii gara leenjii waraanaatti guuramaa jiraachuus dubbatu. Kibba lixa shaggar aanaa ammayyaa fi lixa shaggar aanaa dirree Hincinnii keessatti miseensonni raayyaa ittisa impaayertii lama gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Jaalfalmataa Lammii dabalata qaba. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa ammayyaa bulchiinsa magaalaa Qotaa keessaa torban darbe keessa miseensi raayyaa ittisa impaayertii tokko qawwee akaamaa tokko hidhannoo guutuu waliin mooraa bilchiginnaa keessaa fudhatee ba'uun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatee jiraachuun hooggansi waboo bakkichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Lixa Shaggar aanaa dirree Hincinnii mooraa waraanaa PP magaalaa Hincinniitti argamu irraas torbanuma darbe keessa miseensi raayyaa ittisa impaayertii tokko qawwee akaamaa tokko hidhannoo guutuu waliin qabachuun waboo bira nagaan ga'ee jiraachuun dabalataan eeramee jira. Miseensi waraanaa biyyaa Ahmed Duraanii waboota harka kennatan kunneen sabummaan isaanii Oromoo yoo ta'u, isaanis osoo beekaniis ta'e osoo hin beekin miidhaa uummata Oromoo irra ga'aa turaniif dhiifama gaafachuun ilmaan Oromoo qawwee ormaa baatanii lola isaan ilaallanne irratti hirmaachaa jiraniinis dafaa yeroodhaan meeshaa keessan qabadhaatii gara qabsoo saba keessanitti makamaa jechuun dhaamanii jiru. Lixa Harargee aanaa Doobbaatti kaabinoonni bilchiginnaa lafa qonnaan bultoota Oromoo irraa fuuchuun dhalattoota Sumaaleef kennaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalsabaafan Waggaarii. Godina Lixa Harargee aanaa Doobbaa ganda Ifaadiinii jedhamu keessatti kaabinoonni bilchiginnaa lafa qonnaan bultoota Oromoo irraa fuuchuun dhalattoota Somaalee irraa maallaqa guddaa fudhachuun itti gurgurataa jiraachuu jiraattonni araddichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Bulchiinsaa fi nageenya aanaa Doobbaa kan ta'e namni maqaan isaa Abdurazaaq jedhamu bulchaa araddaa Ifaadiinii kan ta'e nama Roobaa jedhamu waliin ta'uun qonnaan bultoota Oromoo boochisanii lafa isaanii humnaan irraa fuuchuun kaabinoota gurgurachaa jiran ta'uun isaanii dhaga'amee jira. Kana malees shira ittiin hawaasa Oromoo fi Somaalee gidduutti diinummaa uuman kalaquun gama daangaan rakkoo fi walitti bu'iinsi akka babal'atu gochuun hoggaa hawaasni Somaalee ilmaan Oromoo miidhan callisanii ilaaluu fi kanneen to'annoo seeraa jala oolan ammoo qarshii guddaa irraa nyaatanii gadi dhiisaa kan jiran ta'uu maddeen itti dabaluun ibsanii jiru. Qonnaan bultoonni araddichaa saamicha lafaa fi rakkoo siyaas diinagdee isaan mudatee jiru qaama itti iyyatan dhabanii rakkachaa kan jiran ta'uun yoo isaan gaaffii haala argataniin dhiyeeffatanis maqaa isaan hin qabne itti maxxansuun yakkanii kan dararan ta'uu fi kaabinoonni bilchiginnaa aanicha keessa jiran dantaa sabarraa dhalatanii dhabuun dantaa isaaniif jecha lafa qonnaan bultoota Oromoo hawaasa Somaaleef gurguraa kan jiran ta'uu gabaasni ONN dhaqqabe ni ifoomsa.